Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni Arat Kiiloo Deeyil biyya keessaaf alaan chaanaalii kana kan daawwattan nageenyi rabbii tokkichi bakka jirtanitti hunduma keessaniif isiniif haa ta'u isiniin jechaa qophii guyyaarraan walitti deebinee jirra aga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Qophii keenya guyyaarraa keessatti pirezidaantii haaraa Ameerikaa Joon Baayidanii fi itti aantuu isaanii seenaa jireenya isaanii wantoota garaagaraa irraa kan dubbifne isiniif qabannee dhufnee jirra. Aga xumuraa qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenyadha. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii Arat Kiiloo Deeyil odeeffannoowwan wayitaawwaa waan gadi isiniif lakkisuuf ammaa kaasaatii sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan nu faana turaan afeerraa keenyadha. Amma ededumaan gara qophichaatti dabarraa nu waliin tura. Ji'a darbe keessa pirezidaantiin duraanii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp dhimma hidha laga Abbaay irratti jecha jibbisiisaa tokko dubbateetti jira. Kanuma irraa ka'uudhaan uummanni biyya keessaaf biyya alaa jiraatan lammii Itoophiyaa ta'an Doonaald Tiraamp aangoo gadi lakkisuu qaba jechuun mormii isaanii yookaas dhimmi inni Itoophiyaa irratti dubbate kun dogoggora jechuudhaan mormii garaagaraa geggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanuma faana bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa bara 2020 irratti illee mormituun isaanii Joon Baayiden akka injifatuuf fedhii qaban haala garaagaraatiin mul'isaa turaniiru. Fedhii isaanii kana irratti hundaa'uudhaan yoo Joon Baayiden injifatullee Joon Baayideniin namoonni biyya keessaaf biyya alaa baga gammaddan jechuun ergaa isaanii dabarsaniiruu fi kun kanaan ta'e osoo jiru pirezidaantiin 46ffaan haaraan Joon Baayiden eenyudha? Qophii kanaan seenaa jireenya isaanii akka gaariitti isiniif dubbifna nu faana tura. Joon Baayiden eenyudha? Maqaan guutuun Joon Baayiden Joosef Roobnet Baayiden Jaar jedhama. Bara 1942tti Sikirontoon Peensilveeniyaa keessatti dhalate. Maatii lammii Ameerikaa fi Aayilaand ta'an amantaa Kaatolikii keessatti ijoollee 4 keessaa isa hangafaadha. Yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessa jirutti Joon Baayiden rakkoo haasaa yookaan giinga'uun rakkachaa tureera. Kana injifachuufis baatii hedduuf daawwitii fuuldura dhaabbatee haasaa shaakalaa tureera. Kanaanis hedduu milkaa'eera. Joon Baayiden Yuunivarsiitii Dilaawaariitti erga barateen booddee Yuunivarsiitii Saayikiraasitti barnoota seeraa barachaa tureera. Boodarra haadha warraa isaa jalqabaa Naayilaa waliin bultoo dhaabbate. Wiilmingitan keessa hojii siyaasaa isaas eegale. Joon Baayiden bara 1972tti seenetii Yuunaayitid Isteets ta'uuf filatamuu yoo aangoo isaa qabachuuf eegutti gaddi mana isaa seene. Haati warraa isaa fi daa'imni isaa dubaraa niiwaan balaa konkolaataan lubbuun isaanii darbe. Ilmaan isaa Beewuu fi Hanter ammoo hedduu miidhamani. Joon Baayiden seenetarii paartii Dimookiraatawaa ta'uun aangoo isaaf yeroo muudametti waadaa kan seenes hospitaala keessatti ijoollee isaa lamaan bira taa'eeti. Jalqaba filannoo pirezidaantummaaf kan dorgome bara 1988tti ta'us himannaa haasaa hoogganaan paartii dafqaan bultoota British Neel Kinook taasise fudhatee jedhamuun irratti dhiyaate amanuun filannicha keessaas ba'uu danda'eera. Du'a haadha warraa isaaf intala isaa booda Waashingiten keessa jiraachuun jireenya isaa sirreeffatee ilmaan isaa lamaan guddisaa tureera. Boodarra barsiistuu Jiil Jookbas jedhamtu waliin bultoo dhaabbachuun intala Ashley jedhamtu argataniiru. Bara 2008tti paartii Dimookiraatawaa keessatti filannoon dorgomuuf seenuun boodarra dhiisee Obaamaa waliin filannoo irrattis hirmaateera. Hagayya 23 bara 2008tti Obaamaan filannoo irratti Joon Baayiden akka itti aanaa pirezidaantii isaa ta'uun akka dorgomus beeksiseera. Filannoo kanaanis lamaan isaanii waliin ta'uun injifatanii marsaa lamaaf tajaajilaniiru.
bara 2015tti ilmi isaa beewu kaanserii sammuun hubame ganna 46tti lubbuun isaas darbe. Kaadhimamtoonni filannoo Yuunaayitid Isteet 2020 Doonaald Tiraamp ganna 74 morkataan isaanii Dimokiraatii Joon Baaden immoo ganna 77dha. Kaadhimamtoonni filannoo pirezidaantummaa kun lamaan waa'ee kooroonaa vaayirasii irratti ilaalchi isaan qaban faallaadha. Baaden akkaataan Tiraampitti kooroonaa vaayirasii kana to'achaa jiru kanneen lubbuu isaanii dhabaniif akka arrabsootti jechuun qeeqaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya seenaa Joon Baaden kanuma irratti yoo xumurre gara itti aantuu isaaniitti immoo isin haa dabarsinu. Kamala Harris pirezidaantiin itti aantuu dubartii jalqabaa Ameerikaa eenyudha? Kamala Harris dubartii jalqabaa aangoo pirezidaantii itti aantuu argatte ta'uun seenaa ajaa'ibaa hojjetaniiru. Kana qofaas miti, lammii Ameerikaa gurraachaa fi sanyii Eeshiyaa qaban ta'uunis kan duraati. Kamalaan haadha isaanii sanyii Hindii fi abbaa isaanii nama Jamaayikaa ta'anirraa Kaalifoorniyaa keessatti dhalatan. Dubartii ganna 55 kun Baaden waliin ta'uun waggoota 4 dhufaniif biyyattii bulchuuf carraa argataniiru. Maatiin isaanii ijoollummaan bultii waan diiganiif haadha waliin guddatan aadde Kamilaan. Harmeen Kamalaa qorattuu kaanserii fi falmituu mirga namaa beekamtuu turte. Haalli guddina isaaniis aadaa Hindii kan hordofe ture. Gara Hindiittis haadha isaanii waliin yeroo hedduu imalanii jiru. Kamalaan erga gara siyaasaatti seenanii booda garuu haala jireenya gurraachota Ameerikaa hordofuu eegalanii. Haati kiyya anaaf obboleettii koo lammiilee gurraacha Ameerikaa lama guddisaa akka turte hubachaa turte. Hawaasni keessatti guddanne akka gurraachaatti akka nu simatu hubataa ture jechuun kitaaba seenaa isaanii qabate keessatti dubbatanii turani. Kamalaan ijoollummaan isaanii Kanaadaa jiraataniiru. Haati isaanii yuunivarsiitii Maakilgiil jedhamu keessatti barsiistuu turani. Maantiriyaa keessatti ganna 5 jiraataniiru. Yuunivarsiitii Hawaard keessatti immoo barnoota kolleejjii isaanii hordofaniiru. Waggoota 4 boodas yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa galuun digirii jalqabaas argataniiru. Kamalaan haadha alangee ta'uun waggoota dheeraaf tajaajilaniiru. Bara 2003tti haadha alangee waliigalaa dubartii gurraacha jalqabaa ta'uun filatamani. Bara 2014tti ammoo ogeessa seeraa kan ta'uun daa'immoo waliin gaa'ila hundeessaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota Arat Kiiloo Deel seenaa namoota kanaan irraa wanta guddaa akka hubattan shakkii tokko hin qabnu. Qophiin keenya guyyaa irraa seenaa namoota lamaa irratti qopheeffannes kana fakkaata ture. Yeroo biraa seenaa namoota beekamoo fakkeenya isiniif ta'uu danda'an isiniif qabannee dhufnaa. Aga xumuraatti waan daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jennaa. Horaa deebanaa galatoomaa.